keessa namaan beeytu keessa qabattee namaaf laattii jedhan miyaar awaa'ee sooshaal miidiyaa haa dubbannuuti. Namni tokko yeroo akkana jedhu laalla dubartii sooshaal miidiyaa irraa fuutee yoo sooshaal miidiyaa irraa hin galchiin jedhanii just waan kan akka dhiirummatti yeroo baay'ee haasa'anii okay khayriidha martinu gin waan takka isinitti himuuti. Namni tokko sooshaal miidiyaa fayyadameef baalageen ta'u sooshaal miidiyaa irraa bilisa ta'eef immoo naamusa qaba jechuun hin danda'amu. Bal yeroo ammaa inumayyuu waa hundayyuu beekee hamaa fi gaariyyuu beekee namni fagotti wantoota hundaa kontirool godhee ofirraa eegu yoo qalbii qabaate nama sooshaal miidiyaa fayyadamu. Itti aanee immooti warri dubartiin sooshaal miidiyaa jaartii ta'e qofaa miti akkas jettani mee itti barreessaa laala warra sooshaal miidiyaa irraa kontentii dalagu kan itti barreessaa laala isinii deebisanii akkuma ati jette san sii deebisanii inboxiidhaan 500 komentii keessaan barreessitanii isinii deebisanii ofirra ejjadhee dubbadhe. Yeroo takka kakattanii fa'aa wayita haasoftanii saalfattanii wanni isin beekuu qabdan nuti sooshaal miidiyaatti fayyadamne. Isin garuu warri nu qayitan kun warra sooshaal miidiyaan isinitti fayyadame isinii galee namni sooshaal miidiyaa takka fayyadameef yookiin viidiyoo dalageef baalageedha jedhee namni yaadu ofii isaatii baalageedha ofii isaatii rakkina qaba isinii galee nama akkanuma miidiyaa kanarratti ilaaltaniitiin hin madaalinaa keessa namaan beeytan isinii galee miidiyaa kanaan duubatti waan namni sun ta'e hin beeytan namni immoo sooshaal miidiyaa kanarra itti dhufee waan wahii dalagu nama fayyaduufi malee hojii dhabeetti miti. Wayita namoota sirbanii fi waan garagaraa dalagan jechuu kiyyaa miti sunniin akhiraan isaaniillee duniyaan isaaniillee badaa jirti dhaloonni isaaniillee badaa jira laakiin garuu dubartoonni hedduun dubartoota akka isaanii waan hedduurraa asirratti ka dhoorgaa jiran ni jiran warroonni viidiyoo dalagan inumaa wayita yaadu jechuudha nuti biizinasa nama hedduutti cufaa jirra warri sooshaal miidiyaa irra jirru kun jechuudha maaliif jennaan dubartoota keessaan akka isaan dhaqanii mallaqa irraan buufanne nama hedduu afaan qabna. Nuti afaan isaan qabnaan dhufanii namni tokko nurraa danfuu barbaada. Nu khayrii waan beeynu dalayne waan beeynu dubbanne maleeti ati inshallah intala san biyya arabaa ergattee atteetteetiniin gadin xuruurtu haga nu miidiyaa kanarra jiruu fi haga nuti umriin teenya asirra jiru sooshaal miidiyaa itti fayyadama isaa wallaaluudha malee akkaataa sooshaal miidiyaa irraa jaarraa 21 irratti bilisa ta'uun hin danda'amu. Ta'ullee hin danda'u fakkeenyaaf amma daa'imman keessan sooshaal miidiyaa irraa dhoorgaa wayita jennu akkaataa itti fayyadama isaanii sirreessaadha malee yoo isin wanni kun badaadha jettanii ilmi namaa uumamatti waan namni irraa isa dhoorge takka irraa adabatuu hin danda'u osoo isin argin ilmaan keessan haala biraatiin galaafatamti kanaaf sooshaal miidiyaa akkaataa itti fayyadaman wal barsiisuudha malee walumaa galatti gartee akka waan inni ganduma baalagummaa bichaa ta'etti haasahuun kun yaadaa fi ilaalcha keessanii malee sooshaal miidiyaan billawa qara lamaati yookaas mura yookaan ittiin muratta kanuma dubbiin. Assalaamu alaykum.